Shamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan siniin jecha warri viidiyoo kana ilaaltan like subscribe gochuun na jajjabeessa adara siniin jedha qaaliiwwan koodhaayi. Egaa Buruukii fi Abeelii Abrahaamidhaan dhiisnu du'a lubbuuta amalee jedhanii murteeffatanii baanitoo jiru. Amma himmooyii Ermeellaadhaan fuudhuu qabdaa. Ishiin beelloo ilaallachaatoo jirti. Piroosesiin ati baastu tokkollee hin jiru. Suufii uffattee dhiyaachuu qofadha jedhanii jechuudha. Hanga namni kun jireenya lafa kanarraa jibbu dirasiitti dhala kanaan taasisaatoo kan isaan jiran jechuudha. Argitaniitu yoo ta'e ani yoomanii biyya Itoophiyaa keessaa nambaa jedhee dubbadheetoo jira. Namni hundumtuu kan haasa'u Abrahaamii biyya alaa deemuuf jedhaniitoo dubbatu jedhanii jiru. Ani yoon dubbachuu baadhee yoon cal jedhee akkasin na jalaa hin dallanneedhaa fi kallattiilee garaagaraadhaan tiriitiis yoon sin gochuu barbaade akkasumas illee sabskraayibii isiniif godhamee akkasin guddattan na caaltanii akka argamtaniif kaniini tattaafadhu. Akkasumas immoo caal jennaan maalitti kan sinna yaaddanii anis mee namadha yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Ani Abeelii nagaadha sammuunsaa in hojjeta jedhees hin yaadu jechuudha. Dhaloonni kun kan isaan dhufanii fi yoo inni tole jedhee kaayyoo isaanii galman akka gaanatanitti jechuudha kan isaan hin yaadaniitoo jiran jechuudha. Garuu immoo dhumarratti maal akka isaan jedhan beektu nuti akkamittidhaanii osoo fedha keen ta'in osoo ati itti yaadiini lafumaa kaanee torbaan tokko keessatti cidha raawwadhaa siniin jenna jedhe jechuudha. Torbaan tokko keessatti miti guyyaa tokko keessatti yoo kan ta'u ni jira jechuudha. Garuu akkuma Abrahaam jedheeyyuu sila siniif hin milkoomneef waan ta'ee afaan koo keessaa fudhattanii yookiin immoo anarraa fudhattanii deemuudhaaf jettanii turtanii. Garuu sini milkaa'uu dideetu biraankiidha jettan malee jedheen jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkasumas wanti ammayyuu xaxaan jira jechuudha. Akkuma yeroo darbee warqii Ermeellaatu bite jedhee Kaaleeb waraqata geessee yookiin immoo bilbilee wasiifachi kaatee jechuudha hojjechaa ture. Warqiin sun akka deebi'u taasifame jechuudha. Dabdabbee yeroo dheengadda jechuudha Abrahaam biyya alaa deemuuf jedhamee Ruutaatti kenname Ermeellaan barreessistee akka buraatti yookiin immoo iyyuutti kennitedha jechuudha. Malee Abrahaamii ittiin kennine jechuudha. Argitanii inni yaada kanaa hin qabuanii bakka bashannanuu biyya koo keessatti Itoophiyaa keessatti bashannanuu nan barbaada. Akkasumas immoo fuudhee dhiisee mirga kootidha. Osoo hin fuudhin jiraachuu hin danda'uudha. Ani yaadan dubartii faana qabuu fi walitti dhufeenya dubartii faana qabu dhaabuu nan danda'a. Jiraachuun hin danda'ama akkattidhaani. Namoonni na barbaadan jiru. Ana jireenya koo sin dhiisnaanii haati koo abbaan koo obboleettiin obboleessi kooyyuu anaaf hin jiraatanii. Jireenya koo anumatu jiraattata. Akkasumas immoo nama baay'ee alaafinnati yookiin immoo kaninanii jiraachisuu barbaadu namoota baay'eetu na jala jiru. Isaaniif jiraachuun barbaada. Haadha koof abbaa koof jiraachuu dhala kootiif jiraachuudha kaninani barbaadu narraa bu'aa jechaa jira jechuudha. Isaan garuu sin dhiisnu bakka sin dhiisnuudha kan isaanii jechaatoo jiran jechuudha. Mee maal haa ta'u ishii namni kun jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani viidiyoo sana keessatti jechuudha dhugaa dubbachuu baay'ee tokko natti dhagahame. Ergan kufee ka'ee nagaa koos miti. Anatu nagaa miti. Sintu nagaa miti hin beeku garuu ani wanta hin beeku. Bakka wanti nuti bitaa natti galee jechaadha kan inni jiru. Akkasumas immoo Ruutaanii mi'a miti jedhe. Ruutaan mi'a miti ol ba'i gadi bu'i kan hin jedhuuni. Kanaafiyyuu ani dubartiin faana ta'uu fi kan hin faana ta'uu dhiisu anatu beeka. Waan hundumayyuu anumaaf dhiisaa calli jedha. Hundumtuu waa'ee kooti haasaa jedheetoo jira jechuudha. Argitanii burjaajessaniiru jechuudha. Sammuu keessaa fuudhuu barbaadaniiru jechuudha. Akka inni mana isaa kana gaa'ela isaa kana dhala isaa kana dagatuudhaa fi karaan isaan hin adeemin hin jiru jechuudha. Bu'aa bahii isaan hin bahin hin jiru jechuudha. Hanga kanatti paaspoortii koo eenyutti kennee Ermeellaatti ani ittiin kennine
Kanaafiyyuu sintutti kenneenaan nuti walii galteetidha kan nuti seenee fedha keeti nutti fakkaateetudha kan isaan jechaatoo jiran jechuudha. Eshi piroosesiin jalqabame kuni akkamittidhaan namni hundumtuu tokko Abiraam dhala baaraa jira. Akkamittidhaan dubartii kanaan dhiisee dhala kanaan dhiisee biyyaa bahuu filatee jedhee akka jirutti namni itti deebi'eetoo jira. Inni garuu guyyaan furmaata laata jedheeti jechuudha kan inni dhiisaatoo jiru jechuudha. Iyyuu numtuu akkamittidhaan kan inni ittiin kennine geessee haadha manaatti kenna. Isa biraan iyyuu haadha manaadhaan situ balleessee situ ofirraa dhiibaa jira situ dhalasaa akka hin argine godhee jechaatoo jira jechuudha. Hoo maal yoo dhiistan maali dhugaan siniin jedhe lakkisnitti faradama. Ilmi namaa jechuudha waan hojjetee akka hojii isaatitti waan argatuu fi suutuma jedha. Har'a gaa'ela keessa hin jiru, dhalli nu bira hin jiru, maaltu nu bira hin jiru jettanii ta'uu danda'a. Of eeggannoo godhadhaa isa dhugaan siniin jedhe. Innaa bakka yeroo inni akkasitti dallanee yeroo inni maal jedhee jedhu ishiinis maali zimmuma jettee namuma calluma jettee waan akkasii gaaztu sitti fakkaata akkamitti yaadda Ermeellaa jedhe jechuudha. Abeel jechuudha. Abeel kun mut jedha waan isaan hin beekuun. Haa ta'u egaa maleedhaayi Ruuttaan isa dhufteetoo jirti jechuudha. Isuma hiyyuudhuma kanatu bira dhaqee jira jechuudha. Garuu immoo hojiin isaa jechuudha xaxaan isaa karaa Abiraam bilisa baheetoo jira jechuudha. Osoo inni haala deemuudhaaf hin jedhin maaluma akka isaan wakaban haadhaaf abbaatti odeessanii haadha manaatti odeessanii warra ishiitti dhaqanii odeessanii hanga kanaatti jechuudha kan isaan ol baasanii gadi buusan jechuudha. Kaleessa maal jette ganniin adeemu yoo deeme jette eshi obboleetti ishii Ruuttaa faana immoo dhaqee haasa'ee bilbilaan isaa asuufsiisee akkasumas gara manaa dhaqeetoo jira jechuudha. Isa kanaafiyyuu Abiraamii ala bahuufidha. Kanaafiyyuu Ruuttaadhaanii akka waan hundumaa dhiistee of duuba deebitee ifama gootuufi inni kufee sin gaafanne inni miidhamee sin gaafanne kan kufee jechuudha. Ishiin maal jette Ruuttaanii akkamitti namni gaaffii jaalalaa gaafatame kufaa jette sirriidha. Akkamittiin kufame yoo hin barbaadu ta'e hin barbaadu jedha. Yoo hin barbaada ta'e immoo nan barbaadaa jedha malee akkamittidhaan hin fedhu bakka ani gaa'ela qaba dhala qabu wanti biraan jiru jechuudha. Inni garuu jalqaba irratti obboleettidha kan inni asoofsiisaa ture jechuudha. Wanti ta'aa jiru baay'ee wanta nama jibbisiisudha. Ishiin waan baay'ee na dhageesse waan baay'ee jedheeniin tole jette gaafa ishiin tole jettee hunduma isaayyuu dhiistee jaalala itti agarsiiste inni dubartii biraa faana bahee akka barbaade ta'aatoo jira. Mee maal argitee maal ilaalteetu yaada ishii jijjiirratti kan ishiin jechaatoo turte jechuudha. Isa kanaaf egaa innis Ruuttaa bira dhufee Ruuttaadhaanis immoo kanaafiyyuu jaalalatti agarsiisi mucaasitti agarsiisi waliidhaan jiraadha ofitti deebisi gaafa inni jedhuuni dabdabbee sanaa osoo dhugumaan anaan na barbaadee dhugumaan dhala isaa barbaadeera ta'e maaliif naa hergaa akkamittiinis kana jechuu danda'a. Inni mee osoo hin kufeen dura piroosesii eegalee ejjette jechuudha. Deemuuf yoo jedhanii haasa'anii. Sana booda haa ta'uyyuu malee haati karaa hin cufne yookiin immoo baqa waan inni ta'e hin barree irratti hojjetamees ta'uu danda'a jedhameetoo jira haasa'amaas jira jennaan inni isa kanaan dura sa'aatiin otoo ittiin kennamiidhaan dura wanta jalqabeedha warreen kaleessa turanoodha. Isa mammoo mucaa koo jedhu mucaa dura anatu dursa ture. Dubartoonni abbaan barbaade dhuftee afaan ishee aanganatti bantu dirasitti kan inni na irraan gahee. Isa kanaaf hiyyuu maal godhiidha jennaani obboleettiin immoo jechuudha dhugumaaniyyuu ani hiriyoota isaa sanas haasofsiisuun barbaada. Ittidhaanii dubbachuudha kan inni barbaadu isaanis nan barbaada haasofsiisuudhaafi kan ishiin
jette jechuudha. Dhugumaadhaan haasamuudha kan inni qabu jechuudha. Hin beekamu namni jechuudha waan baay'ee gochaatu jira jechuudha. Dhugumaadhaan gaa'ela kana inaaffee jaalala isaan gidduu jiru jireenya isaan gidduu jiru inaaffitee irratti hojjechiiftee kan shi godhachuudhaa fi kinoo arrabsamaa maal ta'aatu hojjette jechuudha. Inni kiirii koomiti jettee jirti. Isa kanaafiyyuu akka obboleettii Ruutaa jettetti ani nan fudhadha jechuudha. Bakka cal jedhanii osoo hin taane nama kana dhiisuu osoo hin taane gara amantiittis geessanii gorsaniis yaadaanis maatiinis gara sammuutti deebisuu. Inni hamma Ruutaa kana jiraachuu hin barbaada. Isa dhugaan sin jedha Abiraam jechuudha. Waan ta'etu jira malee Ruutaadhaan baay'ee barbaada jechuudha. Wajjiniin ta'uu jechuudha. Wajjiniin dabarsuu. Garuu achimmoo jechuudha maagineetii waan ta'e qabu ofitti gottatu jechuudha. Ijoolleen sun sadan jechuudha. Isa kanadha mee maalumaaf iyyuu dhugaa dubbachuudhaa fi Waaqayyo walitti isaan haa deebisu. Namni hundumtiyyuu dheebuun isa kanadha. Akka nuti yaadne miti wanti hundumtiyyuu garuu waan ta'etu jira. Inni tuttuqaa dubartiin barbaadu kana booddee jedheetoo jira jechuudha. Abeel fa'iitiin illee kana gootu taanaanii bakka yeroo darbes akkasitti dhaanii kana nutti kaastanii ammas immoo irra deebitanii waa'ee kanaa natti haasoftu. Kana boodani waa'ee akkanaa kana dhaga'uu hin barbaadu. Yoo waan akkanaa haasoftu narratti ta'eera ta'e waan akkasinaan jettu yoo ta'eera ta'e walitti dhufeenya sin faana qabu nan dhaabaa. Bakka siniin hin fedhu kan inni jechaatoo jiru jechuudha. Akkamittiin akkas jettaa jechaatoo jira jechuudha. Abeel jechuudha dhugaan siniin jedha. Osoo dhuma wayitti qabanii jechuudha. Bakka eenyummaa ofii dhufkatanii jechuudha. Tumanii diqqee godhanii caccabsanii biraa deemanii akkatti natti tolaan isa dhugaan siniin jedha jechuudha. Namni jechuudha osootti beekaa godha baazawee jechuudha. Beekaa godha malee jechuudha. Nagaa miti jechuudha. Akkamittiidhaan namni nama harkaa nyaate nama harkaa bishaan burcuqqootti buusee namaaf kennee harkaa dhuganii akkamitti deebi'anii hin taatu jaalala hin beektu si tuffattee jedhaan. Kana duwwaa immoo osoo hin taane dabdabee shimnee barreessite irratti mucaan kollee naaf haa ilaalamu jedha. Kanaafiyyuu qorannoon irratti naaf haa gaggeeffamu jedha warri jedhanis jiru jechuudha. Abiraam wanti inni hojjechaa jiru tokko hin jiru. Piroosesiin inni alaa jalqabes hin jiru. Dabdaabbeen inni barreessee Ruutaatti kennes hin jiru. Kuni hundumtiyyuu jechuudha xaxaa isaan xaxaa jiran korokkoda isaan korokkodaa jiran jechuudha. Xoofoo isaan qopheessan guyyaa tokko jechuudha Waaqayyo dhangalaasee dhaloota kana tokko isaan godha dhugaan siniin jedhe. Dhaloonni kun Abiraamii fi Ruutaan jechuudha walaarsaa jaalala mul'isaa walaarsa jaalala mul'isedha malee gammadanii jireenya isaanii kan itti fufan hin jiru. Erga wal fuudhanii waggaa meeqa kunoo waggaa tokko ol asumarraa hiyyama jechuudha. Kanaafiyyuu Abiraamii hiriyoota gantuurraa jechuudha ishii nyaattee nama harkaa nyaattee nama nyaatturraa yoo fagaattee yoo waan hundumarraayyuu sittee hin fedhu jettee gara amantii keetti jabaattee tsabalas xammaqamtee yoo jettee dhugumadhaan Ruutaa faana ni jiraatta jechuudha. Kun shakki tokko biti. Garuu immoo fayyaan qaba gara tsabalaan deemu jedheedhaan namni sila fayyaa qabuuf miti gara amantaa isaa kan deemu sila fayyaa dhabee miti kan dhaqu jechuudha. Yeroo hundumayyuu gara amantaa keetiitti deemuu barbaachisaadha jechuudha. Isa kana dhagaa nuti akkamitti yaadna maal jettadhaan Abiraam sirriitti hin beekne deebii deebiseef jechuudha jaritti kanadhaa. Koftan kosina eebbisee bifa mashaa